Olmaan hawaalaa akkasumas immoo gabaa gurraacha yookiin black marketii kan jennu jechuudha. Guyyaa har'aa kan ittiin oole dabalataanis immoo baankiinis meeqaan akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Yemen riyaal, Omaan riyaal, Yuuroo, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Joordaan diinaar, Turkii riilee, Bahriin diinaar, Kaatar riyaal, Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar akkasumallee biyyoota Swiss firankii kanneen kana Israa'el shiqil kana sinii fideetiin dhufeetiin jira. Egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu Agustii 23 baatii 8,2025 jechuudha. Sharafni akkuma siniin jedhe guyyaarra gara guyyaa akka jijjiiramaa jiru akkasuma immoo anis guyyaarra gara guyyaa akka information yookiin immoo odeeffannoo isin biraan geessisudha jechuudha. Egaa nagaan daganne nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warreen mana koof haaraa taatan subscribe godha notification all irra godhadha isiniin jedha viidiyoo kun like gochuudhaan daawwachuu eegala isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaar irraa sinii ka'a. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuun 162.5tti gadi bu'eetiin jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaarra saantiba 26 akkas qannasee jira jechuudha. Saantiba xiqqishuu qannaseetiin jira. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaarri jechuudha. Karaa baankiitiin immoo 136.44 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 105.5 oolee jira. Egaa akkuma beekamu saantiba guyyaa kaleessa 104 har'a birrii tokko dabaleetiin bulee jechuudha. Awustiraaliyaa doolaarri immoo akka dabaluutti ta'eetiin jira. Kanaaf yeroo hundumaa bakka tokkoon dhaabbatu kan isiniin jedhu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 87.9 oolee jira. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 117.10 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 96.89 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.20 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 181.45 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 201.97 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 166.71 oolee jira jechuudha. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.53 oolee jira. Inni itti aanu Sweden kiroon. Sweden kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 16.87 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 420.92 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 189.99 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Yuuroon tokko 159.60 oolee jira. Akkasuma Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 530.56 oolee jira. Guyyaa kaleessaa fi har'atti Kuweet diinaarri tokko birrii 2 dabaleetiin jira jechuudha. Akkasuma Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.13 oolee jira. Dubaay diraamni guyyaa kaleessaarra saantiba 2 dabalee jechuudha. Guyyaa kaleessaa 44.11 ture. Guyyaa har'aa 44.13 jechuudha. Waan jijjiiraman qabu walumaa galatti yani saantiba 2f wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Yoo birrii 2 yoo birrii 3 birrii 1 yoo ta'e malee jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 37.15 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 228.56 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.95 oolee jira jechuudha.
inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin yookiin akka black marketiin jedhutti 43.17 Olee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu warreen Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Maallaqa keessan irratti hundaa'ee kan isin ergattani. Birriin kee meeqa siin jedhanii si gaafatu. Birrii baay'ee qabdamoo xiqqoo qabda siin jedhu. Egaa namoonni baay'ee qabdan guyyaa har'a 25 jira jechuudha. Namoonni birrii baay'ee qabdani. Guyyaa kaleessaarraa kaasee ijoollee baay'een gadi buusanii maallaqa ergaa jiru jechuudha. Har'a immoo namni gaafatee daldalaa har'a gaafatanii kumni tokko birrii meeqa ta'a gaafa jedhan 39 ta'a jedhee deebiseef jechuudha. Kana jechuun immoo namoonni 1,000 akka isheen gaafatte kan namoonni birriin keessan baay'ee xiqqoo taate immoo 25 adiitti butanii jiru jechuudha. Kana jechuun 25 adii jechuun riyaalli Saudii kumni tokko 39 ta'a jechuudha. Namoonni immoo birriin keessanii 2,000 hanga 3,000 akkas qabdan immoo 25 jechuun immoo riyaalli Saudii tokkoon ishii 40 jechuudha. 40 jedhanii sitti himanii meeqa qabda jedhanii si gaafatu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni taaskii yookiin immoo deliverii kaffaltan immoo namni baay'ee ergus xiqqoo ergus akkasumas immoo akkaawuntii irra yoo gashites yookiin immoo mana dhufanii yoo si harkaa fuudhan immoo namni kamiyyuu riyaala 50 qobaatti kaffaltu jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 36.36 jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Bahriin Dinaaridha. Bahriin Dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 429.98 Olee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43.41 Olee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.79 Olee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.43 Olee jira. Akkasuma Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 22.72 Olee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa heewaan tokko 18.64 Olee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.35 Olee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Naannaa jirtanii koomentii jalatti walii barreessaa. Ani daldala tammaanyi akka kanaan beekaa. Akkasumallee immoo ani guyyaa har'aa aga kanaan naa erge naannaa kanarraa akkasitti naa erge jettanii koomentii jalatti illee wal jajjabeessuu yookiin immoo yaada walii qoodullee baradhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon koo isinitti tole immoo namoonni jaallattan immoo laayik godhaa isiniin jedhaa turtii gaarii.